Me? Naughty. Jaalatti? Wallahi jaaladde galatoom. Gammaddee? Wallahi gammade. Waanaan ati gammaduudha shii? Esh. Baga gammadde koofluu kan kee kan harkee gammadde wallahi anu. Maashaallah. Hedduu galatooma asini. Galatoome ajje. Haadha miskiinaa. Rakkoon qabu. Amma bilbila kiyya siifin ergaa bilbila kiyya siif godhattee ani siifin bilbilaa atis naa bilbiltaa akka obboleetitti gizuma hundaa'u si bira dhaabbadhaa. Akkuma beekamutti gargaarsi uummanillee gargaarsa siif godha. Miidiyaa tokkollee dubbisuun ture. Miidiyaallee dubbisuun ture akka si dhiyeessaniif jechuudha. Gargaarsi kan kee akka Oromoo qofatu sun akka Itoophiyaatti akka deemu waan barbaaduuf nama hedduutu Oromoo bichaa osoo hin ta'in ijoollee hedduu namoota hedduu sabaaf sablammii hedduutu si gargaaru barbaada. Si bira dhaabbachuu barbaada si galee. Kanaafuu akkaawuntiin akkuma beekamutti akkaawuntiin amma banamee uummanni ni beekaa. Ustaazota imaamota ganda saniitiin kan akka haadhatti bira dhaabbatu jiraniin akkaawuntiin banamee ni beektan kan nama keenya akkaawuntii yoo maqaa isaatiin banamee irra namni maallaqa kanna ni beektanii miti kana hundi keenya waan beenu obboleeyyan isa malee xixiqqaa lamaatu jira maqaa isaaniitiin isaan sadeeniin akkaawuntiin haa banamu isa akkaawuntiin banamee hundi keenyaa Khalid bira dhaabbannaa jechuu barbaada. Khalid akkuma beekamutti ijoollee xixiqqoo ijoollee lama isa waliin jiranii mee isa jiran ijoolleen obboleeyyan kee xixiqqoon? Ijoolleen ala jirti gabbaan. Okay. So akkuma beektanitti abbaan isaa isiniif gaafadha deengaddalee gaafadhee ture asuma irratti gaafadhara deebisee jechuun warran dhageenyeef. Khalid abbaan keessan isin gargaaraa jira? Yaaran jiru. Erga harmeen kan kee gaafa dhukkubsatu isii itti himtanii bilbiltanii? Duraan harmee teessan malee namni gargaarsa isinii godhu ni jira? Hin jiru wallah. Harmeen too maal hojjetu turte? Nama dhageenyeef dheengadda baay'isawii gaafachuun ture nama dhageenye yoo jiraattan. Dubbadhu Khalid. Sira dubbachuu jirtaa? Harmeen kee maal hojjetaa isin guddisuu turte? Suuqii shaqaxa. Abbaan keessan takka isin gargaaree hin beeku? Hin beeku wallahi waa takka. Amma ijoollee tana ka guddisu si malee namni biraa hin jiru jechuudha miti namni si gargaaru. Guys, gaaffii hedduu gaafachuun barbaanne miidiyaa irratti akka dhiyaate waa hunda dubbachuu barbaada maaliif jennaan? Maaltu isa baaseenna? Dheengaddalee gaaffii isa Tirmata sini gale miti kan afaan Oromoo ta'es kan Oromoon taanes ajandaa ta'a. Because mucaan kun borillee suuraa isaatiin illee promotion hojjechuu danda'a. Si galte miti amma afaan seefu afaan ta'utti dhiyaate jechuun suuraa tokkitti makaa'eetiin promotion guddachuu danda'a. Mucaan kun waggaa lama sadii booda si galte maaki. Amma garuu gargaarannee birrii 500 birrii 200 maaloo minaamin yoo jennee gargaarameera ne dhiifna. Si galte mi? Sini galte miti kookee koo sini galaarti. Taap godhaa sini galaartu. dhaggeeffadhaa qoy seefuun hin ta'u maarreen hin ta'u jennas biratti waa'ee gosummaa ta'ee waa'ee gandummaa haasawaan jiru waa'ee mucaan kuni boru ilmoo xixiqqoon isarratti kufti obboleettii yaatiin gargaartu booda wanti guddaan mucaa kana bu'ee manas harka maybe achirra yoo be mana Oromoodhaan wal beena bar manas harkatu danda'a sponsora namni akka Itoophiyaatti irraa haasawamaa jira waan ta'eef namni mana sponsora ta'uuf harkatu danda'a nama hedduu achi gubbarratti bahee sponsora baay'ee harkate waan ta'eef carraa qabu kanatti gammadaa shoo bira saadhagu seefuu bira saadhagu miidiyaa gurguddaa bira haadhagu tokko kana jechuun lammaffaa immoo ustaaza keenya na dhagaa jirtanii mi galatooma wanti naan jechuu barbaadu yaa ustaaza keenya ijoolleen tiktaakariin dhuftee akka viidiyoo kana booda waraabne jechuun mucaa kana hundi isaaniitu bu'aa isaa buusaa jiran tokko hin jiru. Miidiyaa isaanii guddifataa fooloo isaanii guddifataa jiran malee. Thank you so much, Mati. Thank you so much. Yaada bareedaa kanarra. Okay, mashaqqee nama akkan taane mucaa kaanis mucaan ifiifuu gana haati ammarraa duute ifiifuu mucaan taaziyarra jira. Kunis qabee viidiyoo waraaba. Sunis qabee viidiyoo waraaba. Kunis qabee viidiyoo waraaba. Wanta godhaan jiraniif still maallaqa buusan takkan jiran.
miidiyaa guddarratti sagalee ta'an jiran. Natti baadde qamaa waraabsa sanaan beekti deemna. Miidiyaa Sagalee guddaa ta'aaf hin jiran. Ofaa TikTok ittiin guddifachuun bar fayyadu. miidiyaa guddaa tokko irratti Haasa'e maakee dhugumatti yaadni keessatti dabar. haasawa nama mursiisina maal taatan gaa isaan namni gisee haasawa nama mursiisa nama mursiistan. Dhiironni keenya kun barsiisa akka takka. Dhiironni keenya kun ni beektanii Oromoo dhiirti keenya tun gis takka takka wantidha. Diktaatara. Kanaafuu akka namni hundi dhufee viidiyoo hin waraabne kana booda namni miidiyaa gurguddaa yoo ta'e malee miidiyaan gurguddaan because isaaf dhiibbaa guddaa waan godhuu danda'aniif kana booda namni bu'aa buusuuf yoo jiraate malee ka bu'aa buusnee buseetuma bakka mararfatu qofa viidiyoo akka irratti hin qabne dhorkaa inni waan ijoollee ta'eef jechuudha. Akkamii? Waarniin gisiitti kennuu danda'amu caaxinnaa kana. Qabanii jiran. Qabanii jiran kun kophaa yoo jiraate malee. Eenyu maqaan kee? Eenyu maqaan kee? Obboleessi kee guddaan eenyu? Khalidoo. Ati xiqqaadha moo? Xiqqaadha? Qotuu sodaati kadumaa? Katti aanoo eenyu? Raadoo. Khalidoon hedduu isin jaalata. Nutilleen hedduu isin jaalanna. Tole? Anilleen isin jaaladha. Mashallah. Ayyee wanti dubbatanii jira warri gastii jirtan carraa isinii kannee dubbadhaame. Dubbadhaatii Ayyee namni akka kooti baay'ee waan jiruuf ani waadaa kana sii galu. Waadaa kana sii galu gaafa akkaawuntiin banamu viidiyoo sadii nan hojjedha. TikTok, Facebook irratti. Keessumaa Facebook irratti viidiyoo. Viidiyoo turuutti nan dalagaaf gaafa akkaawuntiin gadhiifamu Facebook irrattis TikTok irrattis viidiyoon hin galamuma. Facebook gubbaratti illee hojjedhu anillee viidiyoon hin hojjedha murtii guutoon illee haa hojjetu dhiibbaa miidiyaa guddaa irratti akka deemu akkasuma immoo warroota dhufee isin dubbisaa jiru stiil Abbaaduulaa Gammadaan isin dubbisee jira waan kanallee isaatti illee himuu dandeessanii namoota gurguddaa dhufanii isin dubbisaa jiranillee waan kana Khalid haa himuu fi itti dubbatu. Nuti immoo akka inni isin dubbatu baattanii duula nama tokkootiin nam tokko miidiyaa tokko irra ni ba'a. Gaafa nam tokko duula gootanii wanti kun achirra bahuu qaba. Nama kamuu ni baastaa mucaa kana maaliif intarvii nuuf hin goone jee hawaasni kamuu yoo ka gaafatu ta'e ni baasa jechuudha. Isaafuu dalagaadha achirratti isa baasuun. Isin garee akkasi. Ustaaz yaada yoo qabaattan yaada isinii carraa isinii kanneen dubbadhaa. Dubbadha. Gaafiin qaba. Ayyee. Waa'ee amma Khalidootu wal qabatee miidiyaa irratti akkuma isin jettan nuti illee dhorkaa turre miidiyaa bu'aan buufnee hanqata illee ta'u ka'umsa of bira eegalee abbichi miidiyaadhaan dhufu kun maal gootaaf waan jedhamu san nuti gaafachaa jira jechuudha. Qaanfii tokko malee namni kun nama rakkate waan ta'eef sagaluma fi qofa ittiin guddifachuun hin barbaachisu nutis har'a tola ooltummaadhaaniif qabnee wanni bakka tana hawaasni guutuun jechuudha. Odoo akka nama tokkotti hin ta'in nuti anamma akka qorettiin bakka bu'ee jira. Akka hawaasaatti immoo ijoollee tana bira dhaabbachaa jiru nuti akka gandaa keenyaatti koreen dhaabbatteetii bira dhaabbachaa jira ijoollee. Kanaaf namuma dhufu hundaa'u faayidaa ijoollee tanaa ijoolleen tun gargaaramuuni nuti nuuf gargaarsa akka hawaasaa. Wajji jiruu tokkotti nuuf gargaarsa waan ta'eef gaafachaa jirra. Kanarratti ni dhoorkina moo maal godhu qabna waan jedhamu san isin gaafachuu barbaadeeti. Maal jettan namoota akkamii jettan dhiifama? Namoota viidiyoo waraabneetii deeggarsiisaa walii qabnaa jedhuutu dhufa. Namootaan dhufan kana nuti gaafillee itti dhiyeessaa turre. Egaa irra caalaan namaa waan kana asii fuunetti ganaa deebinee magaalarra oolchinaaf yaada ijoon itti dhiyeessaa jira. Akkasuma ammas beeksisaaf illee nu afeeraa jiran beeksisa adda addaa gatii waliigallee nu gootan waan jedhamullee nu afeeraa jiran. Waan kanarratti hubannaa hin qabnu nuti amma waan kana rakkoo tanaatu irra nu fide malee warra onlaayinaatii miti nuti warra lafaati wanni jechuu barbaadu hubannaa isintu nurra qaba waan kanarratti akkuma dheengadda kaleessallee hubannoo nuu kennitan.
achirra dhaabbannee nama dhufu hundaa'u gaafii gaafachaa jirra. Maaliif har'a ijoollee tana fayyaduu irratti nuti kan dhaabbachaa jirru. Egaa namni tokko yoo ofillee bu'aa argate amma Khaaliduma qofa bira dhufee haasofsiisuudhaan yoo gartee isarraa intarfuu tokko fudhate miidiyaan isaa sun namni sun ni guddata. Akkasuma isaa miidiyaan isaa sun namni sun ni kanaaf egaa maal godhu qabnaa wal maraa jechuun gaariidha. Yaadni isin kaaftan yaada bareedaadha. Nutilleen akka mul'atutti akka gartee faayidaa qabdutti mucaan kun takkaa'u ijoolleen tuyyoo gargaaramte irratti gammanna waan ta'eef karaa kamiin akkamitti yoo goone gaariidha waan jedhamuun isin gaafadha. Ayyee gaafii bareedaadha. Miidiyaa gurguddaa yoo ta'e miidiyaa gurguddaan isinii himan miidiyaa akkanarraa isinii dawwalaa jirra. Takkiin immoo yoo dhufan rakkisee hedduu miidiyaan silkii barbaadee dawwalanii miidiyaa akkana jaanii dawwalan. Miidiyaan sunu miidiyaa namni isinis beektan namni hundi beekudha. Miidiyaa beekamaa ta'uu qaba. Itti aansuudhaan immoo warrootuma dhufeetuma tiktaakarii fi yuutuubarii gisee dhufte ari'a. Maal godhaniif because yuutuubii fi itti guddifatu deeman malee waan godhaniif hin jiru. Yuutuubii namni akka gargaaruu goona jecha wanti Khaalid addunyaa guutuu wal geessee jirti. Akka Itoophiyaatti namni waa'ee Khaalid hin dhageenye ni jira gaayis dhiifama naa godhaati hin jiru. Wallaahi hin jiru. Amma warri Itoophiyaa kun fooloo tana shaqqalatu jaalata gisee hedduu. Fooloo tun akka waan miiliyoona birrii miiliyoonatti ilaalan fooloo tana. Saniifuu hin barbaachisu namni tokko namni hin dhageenye hin jiru. Ani duraa mucaan kun wallaahi rabbiin natti ragaadha. Ani mucuma keenya ka Oromootu seenan rabbiin natti ragaa. Mucaa kana bakka nama Itoophiyaawi wayi ammas Itoophiyaawidha garuu Itoophiyaa keessaa ilma Oromooti kana ta'uu hin barrean. Bakka ijoolluma gamasii se'eetuman laayivii irratti suuraa isaarra godhadhee sagalee ta'uu tureef wayi mucaan kun garaa nama nyaata. Yaa gaayis wal nagarsiisaati. Wanta akkan godhaaf akka maakiitti je'ee ture. Alhamdulillah waan sanillee waan gara kiyyaan godhe ganallee hin godhaafi. Akkas je'ee sagalee ta'uu ture. Sanbooda eenyu maqaan isaa murtii guutuu mucaan keenya sun eenyu maqaan Oromoo sun sagalee silkii bilbileef. Obsaa Bayaan. Obsaatu gisee dubbisuu isin waliin ture natti fakkaata akkasi dhagee. Namni hedduun illee achumarraa dhagee natti fakkaata sagalee isaa. Mucaan kun eeddaan akkasi jeetiin akkasitti yaade. Malee namni guutuun hin barre ture. Ammas akkasumatti akka gargaaramu barbaada. Akkuma namni hundi dhageessanitti amma namni waa'ee isaan dhageenye hin jiru. Garuu nama hedduutu silkii isaan qabnu. Warri Amaarifaatuun agganaanyuun alaa ganyanam jechaa turanii. Afaan Amaariffaatiin illee hojjetame. Mucaan kun gargaarsi gahaan godhamuu qabaaf. Dhugaa. Because yoo arran gargaaramne boru mucaan kuni ala bahuun isaa waan hafan qabne guys. Wallahi wabillahi maaliif jennan namni abbaan hin gargaare gaafa lubbuun haati lubbuun jirtu haati tiyya dhukkubsattee jee itti bilbilaanuu silkii nu jalaan kaasuu jeesanii arra garuu deebi'ee gargaara jechuun ni ulfaata. Kanaafuu boru nama amma yoo gargaarre yoo amma dhaabbanneef wallahi booda ni jiraami rakkoo biraa keessa seenan. Kanaafuu wanti isaanii kun xiqqaatti amma lafaa kanee chaalenjii kennu ta'e uummanni keenya gargaarame waan jedhamu maqaa irratti bahurra miidiyaa gurguddaa irratti haa dhiyaatu. Nuti immoo akka miidiyaa gurguddaa irratti dhiyaatuuf dhiibbaa dandeenyu hundaa'uu goonaa jechuudha. Warri yaada qabdan dubbadha. Mana banee kophaa dubbatte naan hin jeenaati. Okay, Maaki dhiifama wajjin. Nam meeqaa wal maddi dubbata. Yaasee bakka isa boonash. Itti deddeebi'uu feetanii haasa'a galatooma hundi keessanuu waan gaarii jirtanii wanni inni jechuu barbaadani. Maayikiin egaa guyyaa lama mokkana ajandaa mucaa kanaatti fufsiiftee jirta hedduu galatoome. Itti aansuudhaan ammoo ajandaa mucaa kanaa yeroo jalqabaatiif maybe warra sagalee hin argatin akka mucaa kanaa ta'uu danda'a. Garuu jaarraa kana keessa namni hedduu manatti miidiyaa kanarratti jechuudha garaa nama balleessee akka malatti guyyaa haati isaa duute mana barumsaa taa'ee imimmaan lolaasee miidiyaan addunyaa guutuun beeku mucaa kana yeroo jalqabaatiif arguu kiyyaan. Maybe namoonni sagalee hin argatin ta'uu danda'a. Jiraachuu mala. Garuu immoo akka nuti garreetti jaarraa kanatti mucaa kana. Mucaan kun maayikii akkuma ati jettee sadarkaa amma irra jiru kanatti mucaan kun ammaas gaafa Soomaalirraa buqqaaniiti Finfinnee naannawaa uummanni keenya gaafa baqatee laga xaafoo jiraatu na fakkaata.
kuni sadarkaa Itoophiyaatti miidiyaan tokko kan mucaa kana arginu hin jiru. Ilaa hangammaa ittillee afeeruu dhabuun xiqqoo dogongora natti jedhe. Maaliif hatta kantiibaan teenya magaalaa Finfinnee bulchitu adeemejilleen mana kan nuufi qabdi Finfinnee walakkaadha. Kun dirqama Oromummaati. Si galtee mucaa kana ol guddifnee gadhaabuu qabna akkuma ati jette kana. Waan ajandaa guyyaa lamaa fi tokkooti mana manatti namuma Oromoo deeme ilmuma namaatti irraa haqa qaba mucaan kun. Maaliif guyyaa haati ta'e duute ilmi namaa sadarkaa daa'imummaa kanaan sammuun daameej sammuusaa if to'atee waada haadha xiyyaatiin guute jee mana barumsaa dhaqee imimmaan buusee qalama akkatti barreessu dhabe obboleesso. Si galtee akka wahuma ta'uu dhabe jechuudha. Viidiyoo isaa yeroo gare wallaahi takkaa namaaf hin boonye miidiyaa kanarratti wallaahi laazim. Takkaa rakkatuma fedhee boo'een beeku garuu tasaatuun kophaa na boochifti. Wallaahi kanaaf mootummaarraa eegale namni hin arkin hin jiru. Si galtee mootummaarraa eegale namuu waan danda'uun jireenya isaa kana akka amma inni rakkoo gurguddoo lama qabu mucaan kun. Daa'imummaa umriitii fi sadii qabaa'u. Daa'imummaa sadarkaa daa'imummaa amma jiru kanatti haadha dhabe. Haadha dhabeeti abbaan isaa dhufee haadha isaa tana ustaazonni keenya kunfaan haa galatoomu isaantu cinaa jira malee mucaan kun abbaadhaanis bakka takka hin jiru abbaanis darbee jira mucaa kana. Kanaaf mucaan kun sababa bal'aa kana malee wanni qabu hin jirtu. Jaalanneeti mi dirqamneeti. Gargaarsi mucaa kanaa ol guddatee miidiyaan inumaa miidiyaan Oromoo hatta OMN illee afeeruu qaba. Miidiyoonni gurguddaan afeeruu qaba. Waan tana hin geenye irraa haasaa oola. Hai miidiyaan wanni dhaabbatuuf waan akkanaa tana takkaa wayii irraa barata namni takkaa ammoo nama akkanaa kana gargaaree bira dhaabbatee hawaasaaf dhalootatti akka dabru godhuu qaba. Wooma guutte xiqqishoo namni keessaan attaa waan ni godhe osoo hin ta'initti waan akkanaatu ni dirqama mana manatti nu jirti. Kantiibaan teenyalleen akkasumatti gargaaruu qaban. Manni keenya guutuu warri dandeettii qabu lafarrattis qilleensarrattis mucaa kana gadhaabee mucaan kun ilmaan lama eebifu daa'ima. Ilmaan lama obboleeyyan isaa xixiqqaa amma asirra gartan kana ilmaan lama haati irratti dhiiftee akhiraa deemte rabbi jannata haa kennuufi. Kanaaf yaa uummata kiyya wanni mucaa kana mana manatti dirqama funyaan urtee nurra jirti. Wanni dirqama inni effitti murru mana manatti miidiyaa irratti lafarratti namuu dandeettii qabuun maal taate neetworkii keeti? Haaloo. Amma ni deebuutti maakii yaada bareedaadha. Anis namoota miidiyaa warra showuu dhiyeessu. Qoya bibi gargaarsa guyyaa lamaa kan miidiyaa osoo hin ta'initti gargaarsi isaa bifa bal'aadhaan waan mul'ata qabu waan isaafillee nuufillee gammachuu qabu waan nutillee sammuun teenya itti rahaa qabdu harkachuu qaba. Harkachuu qabaa mi dirqama goonallee. Kanaaf miidiyoonni gurguddaan afeeree mucaa kana rakkoo isaa hubatee hamilee isaatii fi hamileen isaa haadha isaatis akka ittiin dhagahamne barumsi isaatillee akka adda hin cinne abdii akka hin kutanne duuba qabeenyaan jajjabeessinee bakka inni waa barbaadu hundatti hamilee isaa eennee utubne isa hawaasa akkanaatiin qabajee akka abdii isaa horatee hamileen isaa hin cabne godhuu qabna. Hundumaafuu maayikirraa eegalee ustaasonni keenya warri lafarratti jajjabeessitanii akkana gootanis hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinii wajjin jirra waan dandeenyu hundaan isinirraa bu'ee dhiifama naa godha. Yaa ammallee wanti hafe garuu wanta ni beektan osoo har'a mucaan kun Itoophiyaawidha. Sila faranjii kana faatti gurraacha faa achi biyya faranjii faa jiraate ilmoo faranjii faa silaa ta'e wanti kun nuyi guddaadhaan dabra. Manni barumsaa sunu jechuun manni barumsaa Kaalid imimmaan isaa yaasaa akkasitti dhaqee fattaname sen takkiin qormaatee suni suuraa isaatiin ta'a taappellaa isaatiin ta'a. Sinigalee proud of you ta'aniiti taappee gisee mana barumsaa san dhaqan akka seenaa mana barumsaa sanitti suuraa isaatiin taappellaan godhamaa jechuu. Sinigalee wallaahi wabillahi jechuu. Because namni addunyaa kanarratti kamtu haati isaa mana keessatti haadha isaa reefka kaa'ee barumsa qormaata mana sanitti qormaata akkatti gajjee sanitti suuraa keessa proofaayilee achi gubbarratti mana barumsaa sanitti eenyu mucaan kun gaafa jedhame mucaan kun seenaa qaba akkana mana barumsaa bara akkanaa jedhameeti himamaa fi jechuudha. Kan ammoo kan godhu nuhi jechuudha. Yoo nuti dubbanneef mucaa kan namni dubbatuuf hin jiru. Haati jirtu duute
abbaan jiru fuudhee bika biraa jira. Isaan quban qabu. Nuti dhalootni kun yoo hin dubbanneef mucaan kun gabbee ofirraa dubbatatu hin danda'u. Mucaan xiqqaadha. Kun godhamuu qabaa fi kun ta'uu qabaa fi kan jennu nuhi kanaafuu hundi keenya waan kanarratti sagalee taanee miidiyaa guddatti akka ol ba'uuf sagalee haa taanu hundi keessan ammarraa eegalaati. Wallahi namni haadha keessan jaalattan riipoosti isinii goona Amaariffaa dandeessaniin afaan Oromoo dandeessaniin wanta dandeessaniin akka IBS irratti dhiyaatu. Achirra dhiyaatu hin qabu maarree tana dhiisa. Waan isa fayyadu irratti hojjetu qabna nuti because akka nu fakkaatetti osoo hin ta'in waan isa barbaachisu irra hojjetu qabna. Hundi keessanuu viidiyoo hojjedha. Achirratti haa ba'u. Maakii dhiiraa itti fufi. Maakii dhiiraa Carraan agartaniif galatooma. Waan itti barbaadu. Please waan ta'e tokko sitti mala. Mucaas fiddanii laayifii irra gashitanii waan taarikii biraan dubbatina. Lalijuun xuruu አይደለም. Dhugumatiin hin waan biraa leelaa taarikii attaa'uru. Bakka mucaan kun taatee ta'e tokko godhee bakka jeegnaa no liju. Isa dhiisaati amma lalijuun የሚያስፈልግ ዋናው ነገር wanti guddaan mucaa kana kan barbaachisu manaaji nama manaaji godhudha. Sheekii kana baay'een dinqisiifadhe baay'ee maal jedhan annama qonnaan bulaadhaan beekuu jedhani. Kun nama beekumsa qabudha bar. Sinii galimti nama ollaa isaa jiru illee kaffallee fi damoosa isaa kaffallee fi miinda isaa illee kaffallee fi mucaa kana nama manaaji godhu. Manaaji gochuun maal nama isa gorsu akkasiin fa'ee gaafa akka deemtu akkas godhi yoo jedhame malee nama irraa eegu fakkeenyaaf namni tokko bilbilee piroomooshinii hojjechiisuu barbaada yoo jedhee akkamittiin akka hojjetamu qarshii akka walii galu mucaan kun xiqqaadha bar yoo nama taa'u qayyuu qabaachuu dhiisuu hin danda'a. Siigaltee miti maaki. So anamummaa piroomooshinii mucaan kun gaafa hojjetu riipoosti goona koomentii keenyaa fi akka inni vaaraalee ba'u goona. Maaliif akka inni biraa hojjechiisuuf. So garuu mucaan kun amma erga irratti haasa'ameeti nama tokko nama ollaasaa. Miti godhimee. Miti sadaqaa iyyaa jiraatu godhu. Miti miti kanname. Kennaa kan kos kennaa kan innaa hankos itti darbadhaa. Gudii bara. Amma kan barbaachisu maaki dhugaan siin jedha maaliif mucaan kun illee haasaa tooraan haasa'u illee ammaaf hin bare waan ta'eef nama isa manaaji godhu nama ollaasaa sheekiin kun dubbateera la nuun hin beeknu akkaataa isaa waan ta'eef mucaan kun gargaaramu iddoo jettaniiti nama tokko nu fidaa kanaaf nama manaajira ta'u tokko ofii keetti maaki nama ollaasaa barbaadiiti nama barumsa gahaa qabu. Bakka kana waan keessaan dubbannu dubbataa jirta barate kana amma waan akkana fooloo walii qabnaa keessaan waan keessaan dubbannu hunda Oromoon teenya tun bara gizee waa qabnu baxalaq gooneetuma deemna baxalaq godhuun qabnu keessaan waan akkana keessaan waan inni haasoo qabu waan dubbatu qabu akkamii akka deemu kana keessaan haasoo silkii wanti binneebu akka wanta kana hunda sirreessinuuf atillee dawwaltee fi kararraa akka keessuuf isii garee sabboonaa illee dawwalee murtiin illee dawwalee namni kamiyyuu isin garee akkas jechuudha. Jaan Sudaan immoo mucaa kana hin beektanii haati suni wallahi rabbiin jannataan haa faqu caffee jannataa haafuu fi rabbi hulaa jannataa haa banuu fi 8 jannataa haa kennuuf yaa rabbi 8 jannataa kenniif yaa rabbi ati fuula ifaatiin yaa rabbi ibsiif dukkana qabrii san ibsiif yaa rabbiin dandeessa yaa rabbi rahmata godhiif yaa rabbi 8 jannataa kanniif yaa rabbi caffee jannata afiif yaa rabbiin dandeessa yaa rabbi gaaffii hundarraa salphisi yaa rabbiin dandeessa hunda keessanuu du'aa'ee godhaa fi rabbi rahmataa godhuuf atillee rabbi si haa jabeessu kaalidoo kiyya obboleessa kiyya xiqqisha hundi keenyaa garas deemna abshiraa haati tanu jechuu haadha tana hin ajaa'ibsifadhe rabbi rahmataa godhuufi jechuu haadha jabduudha. Jechuun haadha ilmoo isii waan gaarii irratti guddifatte. Ilma kiyya deemi yoon an dhukkubsadhe yoon an akiramellee deemiti qorami jechuun isii suni ilma kana hanqamta kan nama barateeti biyyaaf faayidaa qaba isin galee. Isin har'a mucaan kun akka biyyaaf faayidaa ta'uuf deemiti reefka kiyya mana kaa'e yoon ani waa takka illee ta'e ilma kiyya deemiti fatanaa san fattanamii qormaata san qoramii ka jetteen ilmoo faayidaa biyyaaf faayidaa akka ta'uuf namni tokko gaafa barate ifii isaatiif cala biyyaaf faayidaa ta'a. Ka barateetu maagii teenya bar dubbiilleen ta'etiin afaan ittiin qabinaa jedhareef garuu laal waan tokko jira ni beektaa. Guddina biyya teenyaatii fi haala biyya teenyaa kana laaltee wanni takka beektaa ol hin kaane malee amma mucaan kun sila
biyya Arabaa takka biyya Faranjii biyyoota gurguddatan ta'e haati isaa sanis seenaa keessa galmooti. Seenaan bar dhagee seenaan amma dura namni nutti himaa ture tagartee nuti hin beekne tuni waan hangana hin geenye ni beekta. Seenaa dhala namaa keessatti wanni amma mucaan kun irratti kun seenaa addunyaan guutuun amma biyyoota gurguddatan biyyoota silaa nageeninii fi biyyoota bu'aa barate biyyoota hubannaa qaban biyyoota waan darree guddisanii paablika godhanii addunyaa tanarratti beekamtii guddaa waan darree hundaa kannan silaa taate amma mucaan kun wallahi maakii haati isaatis innis sadarkaan ammarra jiru sadarkaa makiinaa gurraatti addunyaan deemtuun kana keessa kaanii lalisan jira bar. Garuu biyya teenya sanii akkam godha. Wallahi seenaa xixiqqoo tana mee hordofa amma biyya Arabaa tana seenaa xixiqqoo tana guddisanii paablika godhanii irraa haasawanii jechuudha. Nama seenaa dadarree qabu kana jechuudha. Mul'isanii beekamtii guddaa kannaniif jechuudha. Sigaltee amma mucaan kun haati isaatis inninis nama sadarkaa eeggatee seenaan isaanii dhalootaa fi dhalootatti dabartee keessaafuu dhaloota amma dhufaa jiru kanaaf akka inni gaacheen ate haati jabduun akkanaatun jaarraa akkanaa keessa ni jirti. Mucaan kan isiin rahamaati. Daran isii caalaa mucaan bakka san dhaquu danda'uu isaa san bu'aa ummaa isaa san godhuuni kuni waan hedduu ani kumaan jalqaba siin jee miidiyaa kanarra turree jirra. Yeroo jalqabaatiif namni seenaa isaa hedduu waraana nyaatee imimmaan buuse isa kan. Garuu seenaa addunyaa kana hogguun hordofu waan hangana keenya namni paablika godha. Garuu biyya teenya yeroo wal qabannu maal goona ree? Akkam ta'an ree biyya teenya saneessanii. Kanaaf haasaa waaqeetillee addaan sukute wanni kun waan jabaadha. Waan seenaatti agartee akka muufiitti ka'anii namni irraa waa baratu jechuudha. Barataan tokko haati irraa duutee meeshaan taa'u jirtu namni mana barumsaa dhaqee mee bakka jiraachuu malaa garuu ati dubbiin fixxu iyyaasuun haa dubbatu yaa sabboon amaaluma taate namaaf carraa kenna mucaanillee isaan qabu ustaazinillee salaatuu qabanii si galee nuuf jecha sirra taa'u jiranii mee iyyaasuu itti fufi. Bakka hin jiru hayyee ustaazawwan dubbattan yoo qabaattan isin teessine jira dhiifama nuti walitti deebine haasofnaati dubbadhaami carraa isiniif kana reefulla azaanu ture. Wanni dubbannu waan biraati miti isinuu haasofitanii fixxanii reefullee isinii akka gaafitti isinii dhiyeesseen ture. Egaa waan dalagamuu qaburratti rakkoon qabu nuti jechuun akka waan asii dirqama asinurraa barbaachisu baachuudhaaf gaafa haati lubbuun jirturraa jalqabee egaa irratti if qopheessineeti egaa deemu jirra rabbi jazaa isinii haa kafalu isinillee warri gartee rakkoon isin afeertee jechuudha. Gaafa amma warri gartee nuti karaa keessatiin aanaan ishiidhaa akkasuma abbaan maatiidhaa warroonni afeerree nutti dhiyaachuu dadhaban rakkoo isaan nurraa achi hambifte Allahu aalam sarabbii beeka dhibdirraa jalqabdeeti haati tun garaa dachiidhaa itti galte har'a santu isallee itti dhagahamee waadaa ishiidhaa kophaa ta'uudhaan osoo har'a islaamaatiin bira jiraate milkaa'inni kunuun argamu. Cinqin gaafa si jabaattu milkaa'inaaf si gartee dhiyeessitu waan ta'eef mucaan kun sadarkaa cinqameen dhaamsuma ishee kana dhabuun qabu waan biraa gartee dhabee ishii takkittiin an qabu silaa kutteeti dhaamsa kana dhabuun qabuudhaan dhaqee fattanamee haala saniin dabree rabbiin khayrii godhee fi ajandaa kanas qabuu qabuuf rabbi haa godhu egaa haasoyni egaa heddumaateefis bu'aan qabu. Hanga xiqqaa irratti walii galamee egaa mirkanaa'etu bu'aa qaba. Wanni nurraa barbaachisu ammaan tanaa akkuma reefu isin yaada kaaftan nuti namoota asitti qaaman nu dhufan itti haasoynee dhimma barbaachisu agarsiifnee hulaa silaa gartee nama agarsiisuun barbaachisu hundaa'u agarsiifnee waan rabbii eessa dandeessise namni irraa ni hirmaate inshaallah. Ammoo isinis bakka wayyaatti gartee bu'aa mucaa kanaa godhuudha qabnaa waan jedhamuun reefu mari'achaa jirtan akka miidiyaadhaatti jechuudha akka warra miidiyaadhaatti kana dubbachaadhaa jirtan
Wanni na reefun tana nuti rambee nutiiti waan kanarratti isin tuubannoo nurra qabaan isin hin jiru suni waa'ee miidiyaadha kana jechuudha. Miidiyaan ni afeera afaan Amaariffaa haasa'uu dhufaa, Oromiffaa haasa'uu dhufaa. Egaa waan kana nama hordofuutu akkaataa isaatis beeka, maalummaa isaatis beeka. Waan silaa nama sanitti dubbachuu barbaachisullee namna kun ni beeka jechuudha fakkeenyaaf. Nuti arraan tana haajannu jira. Haja akkanaa si baasuun danda'a namni qoyyoo kaja'u taate ishiuma jenna waan biraa waan goonuu qabnu nuti. Maaliif nama rakkate waan ta'eef. Namni rakkate rakkoo san irraa bahuudhaaf ulaa namni gartee itti agarsiise hundaa'uu ni danda'a. Kanaaf nu caalaa waan beeytaniif nuti akka gartee egaa abbatti akka abbaan ilmaan hin jirutti isin hin jenne galatoomadha. Egaa nu caalaa gartee haala mijeessadhaa jirtanii galatoomaan isin hin ja'a. Itti aansuudhaan gartee waa'ee barnoota isaa arra qofa hordofneetii miti Khaalid Khajala hafuu qabnu yoo rabbi je'ee gaafa inni barnoota jalqabee barnoota isaa kana hordofes egaa ijoolleen tun akkuma reefu isin hin jiru Khaalid barnoota eegalee barnoota hordofuu eegalullee daa'imman kun ibiddarran dabarre daa'imman kun abbaatu as jiraatee gartee kaayyadaa itti fidallee jechuu baannu namuma gartee kaa itti hirkifnu sanirrattu waan isin godhuu dandeessantu jira waan isin irraa eegamuu jira waan ummata kanarraa eegamuu jira si'achi kanaaf xiyyeeffannaa kennuun Khaalid qofarratti osoo hin taane daa'imman manatti hafu kanarratti illee xiyyeeffannaa kennuun egaa hordoffii godhuun barbaachisaadhaan isin hin ja'a akkuma reefun tana kaaftan nuti ummata keenya gartee sagaleen bira geesse hundaa'u warra miidiyaa kana gubbaan sagaleen teenya bira geesse hundaa'u egaa akka nu dhaggeeffataniituma nurraa dubbataniituma cal ja'anii miti wanni nuti isaan irraa barbaannu deeggarsa ijoollee tanaa waan danda'aniin deeggarsa ijoollee tanaa warreen gurguddaan aangorra jiran sadarkaa biyyatti egaa nuti mana irraa barbaanna akkuma reefu obboleessa keenyas irraa kaase mana tokko ka daa'imman kana fayyadu lafa miraasa wal baasuu geessuu miti lafti amma ijoolleen akkuma hawaasattu jechuudha. Akkuma hawaasattu ati keessa yaa sabboona namni haa fixatu maal taate? Mana akkam? Sabboona maal taate? Maal akkam? Namni ustaazni dubbataan jiru muut godhadhu. Muut godhi dubbachaan jiru namoonni biriidha. Dubbadhaa dhiifama. Akkuma jechuun iddoo nuti jirru beekamaadha. Haalli bakka nuti jirru beekamaadha. Egaa lafa gartee kaaree nama baay'eedhaan irra jiraachuudhaan malee miti. Maaliif carraadha. Arraan tana ijoollee tana akka alamatti namni dubbachuun carraadha. Carraa ijoollee tanaa dhufe immoo atis karaa keetiin anis karaa kiyyaan namuu karaa isaatiin milkeessinee fi yoo irratti qabneef rabbiin tantee keessa sii jiraata. Rakkoo silaasi mudattu keessatti rabbiin gartee sirraa deebisa. Kanaaf irratti hirmaachuun nama rakkatee bira dhaabbachuun jireenya arra duniyaarra jiraannu kanaafis akhiraa boruutiifis hedduu dawaa namaa qabdi. Kanaafuu egaa sadarkaa hooggansarraa jalqabee hanga qaama dhuunfaadhatti ijoollee tana waan dandeessaniin akka deeggartan abbaa akka taataniif haadha akka taataniif ollaa akka taataniif bakka teenyallee gartee buutanii akka nu gargaartan egaa waamichan isinii dabarsan ammallee irra deebi'eeti galatoomaan isiniin ja'a. Yaa waan dandeenyu hin goonaa Khaalid amma gisee beesii bilbila tolee. TikTok illee haa banatu viidiyoo takka gadhiisu boorumee viidiyoo takka gadhiisu akkaawunti isaatiillee namni haa baru waan dandeenyu ni goona wallaahi waan dandeenyu ani agama kiyyaa waan danda'u ni godha ani godhe jechuun immoo uummanni kunillee namni ani giseen dubbadhu nama hedduu bira gahaa sagaleen kiyyaa namni haa galatoomu ijoollee Oromoo baay'eetu jira keessa gargaaru barbaadu waan hunda ni goona wallaahi ni goona namni haadha ofii jaalatu Khaalid Fabra obboleeyyan isaa sadii walumarrattu Khaalid gaafa jennu walumaa galatu ijoolluma isa wajjiin obboleeyyan isaatiin walii gala jechumaa fi waan dandeenyu hundaa'u ni goonaa galatoomaa akka isinis akkaawuntii maqaa isaanii sadeenitiin akka banamu nagdi baankiin sanirratti hojjedha. Ni mokkora inshallah ni mokkora. Sanirra hojjedhaati na beeksisaa waan jiru nutis mee duula ni goona waan dandeenyu ni goona.
miidiyaa kanarratti waa hedduutu gargaarsa baay'eetu jira sanumaaf nutis biyyuma baqaa jirra. Just bakka waan dandeenyu akka nama tokkotti numa dhiibbanna uummata kanaaf waa godhu irratti jechuu arrabsamnus faarfamnus waan ma hundarrattu inni obboleessa keenya xiqqaadha. Ammallee arrallee boorullee jalaa hin hafnu ustaaza galatoomaa keessaan na dubbisa amma salaatinilleen isin gahe anis ba'uuf deema galatoomaa nagaan tura. Galatoomaa ulfaadha. Guyyaa immoo itti nu qabdanii nu hubachiiftan gaafa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha yoo rabbi jee. Osoo ajendaan kun qabanaa'ee takkaa'uu nutilleen hin bittinnoofnetti horeen tunis waan takka waan lafatti argame kana to'atee waan ifa godhuu barbaadu ifa godhuudha barbaada waan ta'eef inshaallah guyyaa gartee asirratti qabanneettan kana yoo rabbi jee itti nu baallamtanii isin nu hubachiiftanii akkasitti waliin hoo gaggeessine bareeda yaada je'uun qaba. Akkaawuntuma banaatii kooftaa rakkoon jiru feesbuukaanis ni maxxansinaa. Bikka hundaanuu namni feemasa ta'es ka feemasa ta'es hundinuu akkaawuntii miidiyaa irratti feesbuukaanis maxxansinaa asirraanis ni goonaa fi bikka hundaanuu bakka stiil nama hunda bira seennee mana abibaallee ta'u isinis dhaluu deemtisaa isinis gaafachuu turte bikka hunda seennee akka inni gargaaramu ni goona nuti mush nu qofaa miti beekanii akka Itoophiyaatti akka gargaaramu waan dandeenyu hundaa'uu ni hirmaannaa galatooma. Yaadan qabu keessaanis si mariisisa yoo rabbi inshaallah taate. Iya guddaa galatoomaa eebbifamaa isin jedha akkatti wargargaaruun keenya baay'ee gaariidha. Maas irratti ijoolleen asirra jirtan anis poostiin godha waan ta'eef koppii linkii sheer godhaa gaafan poosti godhu afaan oromootiin gaafan poosti godhu tiiktook irratti baay'inaan deemu yoo viidiyoon kun isin qaqqabee koppii linkii sheer godhaa shi feesbuuk irratti immoo gayaa obeetta gamaakiin beetti isiniin gadhu irratti nama immoo absaan jira keessaan sittanii mashi maakii keessaan sittaasaa. Yoo viidiyoon kun isin qaqqabde ijoolleen asirra jirtan koppii linkii sheer godhaa viidiyoo isaa riipoosti godhaa. Ya, tole ayi Warra viidiyoon kun akka barbaadan immoo fooloo godhaa. ayi galatoma nagaatti turaash. Akkaawuntii gisee banne kamii fenname jechuun gisuma isin jirtanii wal isin qunnamsiifna. Keessaan dubbisa WhatsApp kiyyaan. Ayi tole marhaba. Maatii keessaan dubbisa. Ayi galatoma. Galatoma Maqaan tura ijoolleen viidiyoo barbaadan immoo fooloo gochuu Erga dandeessu amma. akkaawuntii maqaa isaaniitiin banta warroota amma dura isinii bilbilan ijoollee miidiyaa guddaa qaban isaanittillee akkaawuntii san kan naa maxxansanii feesbuuka isaan irratti. Tole marhaba. Ayi guddaa galatoma ulfaadha. Isin haadha miskiinaati. Hedduu nuuf galatoma ulfaadha barakadhaa umrii dheeradhaa isin janna isin jaalanna. Amiin amiin rakkoon qabu. Kaaliid nagaan turi. Ayi mashallah. Okay. Ati maal jette sa maal barreesta jala kanarratti teessee giiftii naa kana giiftii maal sii kana noo? Anaan miti bar giiftii darbadhaa isaa jaarsaaf hin jedhe bar anaan miti. Anuu namaaf darbatan jira bar miskiinotaaf darbatan jiran iyyuu. Giiftii darbadhaa itti ofii keetiif na fakkaate bar. Wallahi ofii kiyyaan miti maal maakati naa jirta miti kan leenca naa gadhiistu. Ani koo erganii ati femisiina goote takka kadhadheen beeku bar. Fooloolersii 40,000 irraa 100,000 gashitee siidha bar. Suma qofa Oromoo taarikii feemasa na goote jettee ta dubbatte suma qofa. Maal gatii maal Haati baran viidiyoo meeqa asirratti dalagee keessan beekaa dhiise bar. Wallahi la ati liyyuu na shaanchi dhugaa waaqayyo nama bara umurii koo nama irraanfan. nama kana feemasii godhe jee dubbadheen beeku takka abaluu biraanaatu feemasa godhe jee beekan. Maal godhaan እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም ከቤኩ ይም ቤካ ማል ጎዳቲ ጉዲኑ መነማት ባይዘው ያነመት ሲኒናፉ ወላሂ ዮኒ ናፌ ሂናፋ ከሚን ቀበን ቤታ ሂናፋ ዋን ጋሪ አኒስ አከነው ሶን ጉዲ በቃ አኒስ ዋን ከነ አከስ በቃ ዋን አከስ ይመኔ ወላሂ ረቢ ሁን ነረጋዳ ሂናፋ በዱ አበሉ በዱ ቀባ አበሉን ጉደቱን ቀቡ አበሉን ዱ ቀባ ዋንጀው ረቢ ነረጋ ወላሂ ወቢላሂ keessa kiyya kanatti miti sammuu kiyya keessa miti sakandii takkaa fi adeem beeku wallahi abaluun guddatuun qabu abaluun badu istil nama na arrabsee fammasee meeqaatu jira si galee warra na arrabsee anaan guddatee amma akka gootatti ilaalamu meeqaatu jira akka gootatti namni jala fiigu meeqaatu jira warra na arrabsee qofa naadhaaf abbaa kiyyaa fi ana qofa arrabseetiin baana beete garuu nama sanuu angabbeeti akkasii jee wanti jee hin beeku cal
caluma jeetu mallaa nama tokko because guddachuu barbaadaniiti namni kana arrabsu waan ta'eef haa guddatan ilmaan Oromooti gaafa guddannee waliif faayidaa qabna sii galee miti faayidaan dhabnu gaafa guddanne Facebook ye gaafa jala maanno TikTok ke gaafa jala gubate yaadatta namni baay'een dhufan sirriitti viidiyoo hojjetanii ilaa akkas goote na jala gubate akkas goote na jala gubate gaafa waa rakkatanii moke isaan dhufanii maakii koo akkana rakkadhe wallaahi namni keenya nama feemisiin jaallatu fooloorsiitiin argatte biriitiin argannaatiin jaallatu namni wallaahi ilaa kun amman karaa deemsaan qabaman. Baay'izamee maal ta'u beektaa maakii jireenya keessatti gaafa kuftu deeggaraan keetilleen kanuma kaleessas deeggaru jirulleen sirra deema si galee namni kamuu gaafaati jabaattee bika guddaa geessee dhaabbattee qofas jaalata. Because ani namoota muraasaa fi abbaa manaa koo qofaan na bira dhaabbatu ture. Namoota muraasa asliifaa haadha faaxee isaan akka obboleeyyan kiyyaati kaan akka abbaa kiyyaati kaan akka obboleetti kiyyaati fi warra miidiyaa kanarraa na deeggarus nama muraasa irra guddaan baga gubatee haa galtu miidiyaa kanarraa baga gubatee jaarsi galchuu dadhabee min nuti gubneeti isii galchina jaan just as biratti anamma angaluun maal godha because anamma as bira taa'ee nama narrabsu nama xiqqeessu because maqaa kiyya namni tokko ni gargaarama. Maqaa kiyya namni tokko yoo gargaarame jechuun waan guddaadha. Namni lama yoo gargaarame waan guddaadha isin galee. Namni sagalee uummataaf ta'u takkii namni waan gaarii hojjetu baduu sin qabu umriilee dheeratuu qaba isin galee. Bati haa gubatu baga gubate wallaahi sin jaa bakka natti dhagaame isin galee gaafsan an gisee na dhagaame wallee asirra taa'ellee boo'u na dhagaame illee jee harkan kan na dhubeete waan xiqqaa tokkotti. Harkan kanadhu TikTokin gisee gubate akkana jaamatanaal na amma abbaa giddiitu jecha kiyya kana jala hate mattanaal tajetu jecha kiyya turte jechuudha abbaa giddii nu jala hate banni maal mattanaal kan jooni beeta TikTokii kiyya gisee gubate mattanaal ninja ammas gisee gubate mattanaal Ati gaafa TikTokiin gadi jala gubatu akka jettu amma bante. Oromootti namni akka kiyya TikTok irratti challenge godhan jiru baddaam inni jala gubataa bar samooni takko ingiliffaa tananii dadhabne beeyte translate waan jedhamu tanallee hin beeknu beeyte dhiifama nu godhiti kutaa 8 keessaa utaallee biyyaa baane. Barnoonni tunillee ni baraa fi manuma madaamin nu harkaa baddee beeyte bika dubbisuu fi bika deebisuu san qofatti malee wanti waati ziizii fi eessan deemaa fi olkee istaandaabii tuni achumatti irraanfannee dhufne beekte akkuma baraa qaxxaamurreetti nu harkaa baate. Ingiliffittiin tunillee na dhibdee beekadhu. Amma eddaanuu ingiliffaan fuulli kee cufamee jira baatii jaha booda malee TikTokii fayyadamuu hin dandeessu jaa eddaanuu TikTokiin. Awwayin beekaalee TikTokii kana numan banan. Mattanaal giseen jee dirgam ammas. Mattanaal giseen jee anumarra cufam. Guyyaa takkatti TikTokii jaakaniin banadhee jira uummata bakka gaaf tokko mana keessa taa'ee hin bu'e bakka inni beekadu gaaf san TikTok kanarra biizinasni hin jiru. Geemiin hin turre jechuudha. Geemiin hin turre geemiin erga san booda dhufe erga nuti asirratti wacnee taphannee geemii san booda dhufe numa cufama guyyatti TikTokii jaha torba giseen banu. Nama wayii geessee TikTokii maal bar fuula keessa cufanii jiranii yoo akkam bante fuula kan kee baatii jaha booda malee fayyadamuu dandeessu. Maal godhee ashabbaariidha jee TikTokiin fuula sirra cufu. Ani moo maayin ashabbar lola kaasaa jirti miidiyaa asirratti. Jaanii diktaatara maarree taraan wanti godhan. Hayyee feesbuukittiiti jedhaqeetiin karaa feesbuuka yaa cehee. Yaa warra TikTok isi yaada jaa feesbuuka gubbaa taa'ee baatii jaa guutuu. Waamee gada warri sama daarraa kunoo gaas geenye siin jaa. Rabbi gaafa miidiyaa irra deemu rabbi la guyyaa tokko hin dhageessattaa waa'ee kennan dubbadha dhugaa rabbi maaliif asitti faga siin jedhameettaa yeroo ati quuftee jirtu namni qurxii sii bituutti xibsii sii bituutti barati beeloftee jirtu daabboo nama sii bitee nirraanfatiin sii galtamee. Anarra nama gurguddaa meeqan beeka nama gurguddaa meeqatu na gargaara nama gurguddaa meeqan gargaaranis sii galtamee garuu nama yeroon achi dhufe yeroon lafatti kufee jiru na kaasee waaqayyoon gaditti siif asiliidha baay'isoo. Nama baay'ee galateeffadhu immoo siidhaatti na fuutee asilii bukkee na geessite na barsiiste. Asilii illee giiftii naa kennee qarshii illee akkana naa kennu dhugaa rabbi. So har'a illee na kabajjee kunoo namni meeqatu jiru nama 5,000 meeqa keessaa na barbaade na gashuun keeyyuu baay'ee si dinqisiifadha dhugaa baay'ee makeessa koo si dinqisiifata oonaadha ko. Inni waka baadhaan bitan yookiin immoo kan inni fuudhu na gochuu gannaa godhuu miti.
TikTok irra Facebook irratti beektaa kuma dhibba jaha fi 80 wayin qaba. Followers waggaa lama gidduutti faranjii illee na hordofti argaarta. Faniin hojjedhu achirratti. Karaa TikTok immoo yaa dhiiseen ture. Dhiyoon itti deebi'e. Followers barbaacha namni miti. Followers tun barbaade guyyaa lama maariffaan hojjedhan tak godhee fiduu danda'a. Si galtanii amma chaalee. Dhugaadha. Abshir amma ati amma jijjiirama bareedaa irra jirtaa jabaadhu jijjiiramni kee nu gammachiisa. Mana madaam keessa iyyuu turte dhageegaa amma akkisetti nima. Mana madaam kana keessatti sagaleen ta'a. Madam gabbaatee faajeetiin anaa iyyuu jiru faanatti dhufu. Nin iyya beektaa bar nin iyya bar amma bar ni waan hin dubbaddu bar guys. Gaafa duraan argitanii bakka miciyyoon mixaan akkana namni kun bee na arrabsa jechuun warri amaarattiin tuni baatee amaariffaa tanaan biidoon irra direedi maaluma ati hin guddanne ganaa udaa hin haqanne faanaan jaarrabbii isaan handhiisu jechuudha wallaahi laazim. Maali sunni xiqqishuun eessa dhufte na jangaafa sanillee hin jiru beekte xul jaayeetiin akkatti sagalee giseen bakka rifeensa gista qoliin qaba gista kagadiin qaba shaashiin kun irraan ta'u gisee fedha ruuza madaan fidadhee hunda achirratti kaayyadha. Amma madaan bakka giseen iyyu dalagaa kiyya jaalattee jirti kun iyyeessa kiyya dadhabdee kaza mataatu si dhukkubaa hinaan jette ana afaan arbifaas dilas waan hin beekneef na dhukkubaan ciisa muda kiniinaa naa kan itti si galee وات الصوت شوي نايت سجلي هنك جزيت بتو صوت متان الأكوبسي أنا جت سايبوت يسيهم ده نايم دي شو جزير دي مرات ولا هون دي يا مجنون جاي نايم أنا كيستي والله يا مكفر أنت يا مجنون جاي نايم أو سير ما تكن أنا سجلي يا هرمو كا جزين جواجي يا نماما نتي خلاص دي من نتي ناري دي مرتي كذا والله إني ناري يا ما يجوا مرتي because baka ini ya quality matan dhukube ifigu jaarsan qabdu jaarsi ra akirame jira kalas taabte jirti sagaleen isi na taabte jette sagalee baizo hedduwan ini yuf jechu akasin ti borsa ya sirra khayde ega guya saniti delaga takkati deme delaga sanira dhukubsade indeyni man madami sonu indise jechu because nini yagzen Madami TikToki fayyadamu fi live fayyadamu na yamtu jiru. Akkasi dalagaa san raayisa akkasi beeyeen isin jaa guys. Seenaa kana mana maadaamii hojjetaa turte lakkaati. Simtee bonjaan kun mana maadaamii hojjetaa turte miti. Sijjamana irra guddaa mana madaam keessa hojjechaa jiran kan TikToki Facebook ni guddaan na jalaa gubatee barkeenani mana madaam keessa taa'ee uummataaf sagaleetti ta'uu ture. Achuma keessatti sijjamana kan namni nuna bare manuma madaam keessatti bare. Ani immoo maaliin godhe sitti fakkaate asuma Itoophiyaa keessa nama gargaara ina poosti godhe namni nama gargaaru deesi godhe poostiin godha namni nama gargaaru dha waan namni gargaaru natti fakkaate beektaa guyyaa tokko namittii tokko armaataa hojjetti ijoolleen guddisa akkasii mana madaam dalaguu akkamitti beene namni asirratti nama tokko jira maqaa kaasuuf fedhu mana madaamitti deebuu qabdi mana madaamitti dalaguu qabdi kadhaa dhiistee deebuu qabdi jette. Because ani yoo waan na jiraachisu arkadhe maaliif mana madaam seenee xaraga obboleetii xiyyataa xareeduuf rabbi achi keessaa haa baasu rabbi ta xareedu ta mana namaa shandibeetii namaa dhiixuufu du'aayin godhaa jiraafan. Waan kiraa manaa kiyya kafaladhu waan nyaadhu yoo qabaadhe silaa biyya biraatu deemee jiraachuudhaafuun biyya tana taa'e maaltu mana namaa na dhiisisa. Arkitan yaada namni namaa yaadu jechuudha. Maaliif teessii minama kiraayin ka kaffalku nuureen minoor koonaan lamindin ነው ሄጄ የምጠርገው ሰው ቤት ሃይ amma namni biraa osoo jireenya ofii waa hundi yoo haguutameef ta'e namni biraa kamuu nama shantibeetii namaa xaraguu barbaadu tokko illee hin jiru jechuudha yoo wal sobne malee rabbiin achi keessaa isin haa baasu isinillee maal jennan dalagee arkeen jira fuula namaa maal akka ta'e silaa waan na teessisa arkadhe nama jehu jira gaafa nama meeqaa jira rabbiin achi keessaa isin haa baasu jechuudha achi keessaa baheellee jireenya gaarii jiraate gammadaa fi malee si olitti nama darbuun deemna suni. Jahannama jechuun manni madaam jahannamii dhugaa dubbanna rabbiin achi keessaa isin haa baasu obboleeyyan kiyya wallaahi wabillahi an du'aayi guddoon isin godhu isin rabbi madaam isin haa godhu rabbi isin teessee isin haa nyaachisu obboleeyyan keenya wallaahi laazim riskiin halaalii isinitti haa dhuftu obboleeyyan kiyya karaa hundaanuu halaaluma haa ta'u rabbiin teessisee hojii mataa keessanii banadhaa hojjedhaa isin haa teessisu. Haram karaa haraamin hojjettee taa'u karaa haraamin waan haraamin yoo haram hojjettee teessee arrabamsamta malee
teessee hojjettee namni yoo asii kannes rakkoon qabu baqattuudhas jamar baqadhee dhabaa biyyaa dhabaase waan ta'eef obboleessa kee biyyaa'uu gaafa baa'u quufaa namni quufaaf bahee hin jiru because quufnillee jechuun ka quufne san irratti ida'achuuf biyyaa baane namni naa guutameetiin biyyaa bahee jiru yoo jiraate baxxaami waashaal qadaadaa lijnaa dhugaa dubban anquma qabnu san irrattu nu waa'ee ta'u jennee biyyaa baane yoo quufni nu baasee quufuma san irratti quufa biraa ida'achuu baane jechuudha. Sinigalee maaliif kijibuun barbaachise? Labirre yoo xaasoo bir kaaganya ለምንድን ነው እንትን የሚለው ዱጉማ በር namni maallaqa bahee taatan jijjiiramuuf baatee taanaan waan harkattee baqataa waan harkattee qabateetu jiraatudha dhumatte. So haftaamii taanee waan argate fiiguu dhaqe. Bakka waan argate qabatee ma fiiguu dhaqe. Amma kadhattu yaa bada kadhattu warra jahu jira sigalee yaa bada akkasi yaa bada akkana yaa bada akkasi namni aslan baay'ee namni kadhaa nama jala taa'eetuma kadhaa namaa kana lakkaa'u wallahi dhugaa lakkaa'uun sunu sammuu keetitti dhukkuba sigalee anama waa'ee kadhaa maal godhaan nam yoo kadhattu jala oolee waa'ee kadhattu haasawa bar yoon jala noollee waan jalaa godhee waan sanirraa hun haasawuree لما يصير كوارث لما انا متعرف تفلقوا عليك مالتنا نتنا رغم ولتينا انما بربادي راسه نمني برباني والله واني بربارين اني اسوا جايز ديفا ما ناقوداتي واني برباني انا مني اسوا كومنتي ناقودامي ناسا والله نمني تايه كان كده مرا ولا وفي جين جراتو في وفي سو اما الرغد لان تايه اركچو يتي دابدي اركچو يتي itti kana idoo barbaadu faatu jira amma waruma commenti kana keessa maakiye maal si goona maal si taana kana anjo aran thank you so much ara guys ara ko qabu jena meeqa thank you ya oromoti ya jana because nam takara waan takam barbaadana alhamdulillah rabbil alamin sigale kanaafu akkasi galatoma namni waan namni xiqqaa harkatus guddaa harkatus gaafa namatti gammadde atilleen rakkoo keessa takkiin immoo waan keessa jirtu bahuu dandeessa jechuudha sigale namni obboleessa isatti jawgan jeetuma jiraata wallahi dhiifama naa godhaati baaniif jennaani namaaf gaarii harkatees isinumaaf hin jee wallahi guys gaarii harkatees bada harkatees nama kanaaf waan gaarii hawwa because mamaki yoo waan gaarii irratti ati ko jaartii Infune koi ka wanta kasi manamma guyyaa tokko yaadatta hote live ne gashite tu live ga dhugaa fani kamera naanne su dubartiin tokko lafa ta'an turre guyyaa tokko yaadatta yaadachuu baates sittani magaa dubartiin takka lafa ta'an turre kushasha wanti hojjetu ture qulqullina hojjetu ture am sorry dubartiin suni saudii waggaa furtuftee dhufte namni birii isa nyaate ennaan nama biraatti rumte abbaan manaa si gadhisee mucaa guddisti ijoollee lama sitti miidha gaafa sana gargaarte live irratti yaada wanta jettee guys wanta kan qabdu wanta kan qabdan immoo ijoollee durbaa biyya laa kana nan gorsa yeroo baay'ee gaa TikTok Facebook irratti nan gorsa miti maalin godhe viidiyoo ishee waraabetan akkaawuntii wajjin poosti godhe namni wayii keessaa na dubbisee qarshii kuma shan kennee maaki maaltu ni beektaa maakii dhiiraan dhageessa dhagaan jira maakiin cufe maaltu ni beektaa wanta experience kiyyarraan isinima jechuun waan anilleen quba qabu waan ofirratti illee arge maaltu jira seete amma ijoolleen biyya arabaatu ni maallaqa ni nyaadhamtii maallaqa akkas gootii akkana gootii amma waggaa 4 dalaydee kagaltee qushaasha xareeduu jira kagaltee mana by the way Itoophiyaawidhaaf deemtanii nama Oromootiif ta'e nama Itoophiyaatiif ta'e warruma Itoophiyaa jiru kanaaf hojjetu irra biyya arabaa deemtee hojjetu namni kan kee namni si beeku si tuffate akka fedhe maal akka fedhe akkam jechoota badaafaa si hin jaanisne garee so biyya arabaa irra jira irra wayya biyya galanii warra mana namaa hojjetu jira amma maaltu jira seetee namni keenya gaafa nuti amma gaafa guddannu keessaafu ijoollee miskiinaa taatee gaafa guddattu haadhaaf abbaan keenya birrii nuuf hin kennan birrii nuuf hin kennan waan nuti barbaanne san bitanii fidanii harka keenya nuuf kennan ijoolleen tujjaaraa immoo maalleeni boorsaa isaanii keessa osoo isaanuun arkin haati boorsaa keessa keessiif kiisha keessa surprise gooti
ጊዜ mana barumsaa seenan waan barbaadatan bitatan. Maallaqa harka kannaniif ijoollee miskiinaa gaafa taatee maallaqa harkatti siin kana waan kanan barbaadu ummiyyee gaafa itteen sii guddoo tana harka si qabdee uffata sitti bitti. Maaliif kun ni beektaa? Maalleeni si balleessette yaaddi haati teenya. Baay'izawii haadholeen keenyas hanquma ifii baratan hanquma ifii beekan nullee itti guddisan. Si galee? Isaanis amma dogongora godhaniiti miti. Isaanis amma nuuf gaarii yaadaniituma maallaqa isaanii kennuun isaan balleessa jaanii yaadan. Uummanni tujjaaraa kunoo maallaqa qabatu haa baratu. Maallaqni waa bitee deebisaa meeqa akka ta'e haa baratu waan jedhamu raanii kannaniif. So akka immoo ijoollee miskiinatti wanti nu miidhe tokko yoo jiraate gaafa san maallaqa nutti kannanii deemnee bitachuu dhabuu keenya. Si galee akkamitti maaliif nu miidhe jettee yaaddaate guddina keessatti maallaqa guddaa harkanna. Fakkeenyaaf biyya Arabaa deemanii ijoolleen maallaqa guddaa harkatti. Yaadi warri biyyatti qarshiin dhibbi takka itti kannamee hin beekne gaafa mana haadharraa akka bahe maallaqa guddaa harkatti harka. Gaafa maallaqa guddaa akka harkatti harku maallaqa kana invest godhuu hin beeku. Waa itti hojjetuu hin beeku. Waan guddaa harkateef namaa kannee adda hiratee haan gisee naa ergijee kanaafis ergu. Ana akkas ta'e. Kun naa ergi gisee jee kanaafis ergu. Kun na dhukkubsadhe garaan na deemsisa kanaafis saniifis bakka. Hin beeku qabachuu waan hin beekneef hiruu irratti baay'isa. Namaa kannuu san bitachuu waan gurguddaa dhaqee bika gurguddaa dhaqee waa bitachuu waa uffatu biliclicii kana guuru. So waan ijoollummaa isaatiif qabatee harkatti deemee hin guddataniif gaafa harkeelee itti fayyadamuu hin beeku. Erga laffee namni inni waa godheefis deebi'ee isa godhe deebi'ee isa miidhe booda maallaqa sanis qabachuu maal barumsa erga sanii miidhameetiu barata si galee. Si galee akkasi jechuudha. Amma waan narra geessa jechuun yaa guys isinoo akkamii wanti kun akkamii laaltanii wanti anjii kun dhugaamoo isinarra gahee jira bizee biyya namaa deemte maallaqa gisee waa hootu abulu maarree baana hootu nam jettanii bakka akkasii si galee. So namni tujjaara gaafatee immoo maallaqa qabatee waan guddateef waan guddaa baneetii ittiin dhaadatuu barbaada isin galee nuti ግን akkasii miti. So kanaatutu nama miidhee nama kasaarsisee erga guddina booda erga kasaaree booda deebi'ee akka haarootti ol ka'ee marga. Sirriidhuma yaadne kee. Yaa. Sirrii. Ilaa amma ijoolleen biyya Arabaa jiran kun maakii wanti nama qabdu maal beektaa? Ji'a 24 hojjetu waan ta'eef ji'a 24 kana guutummaa birrii argatu. Birriin kun waan dhumutti hin fakkaattu si galee miti. Asii lafa bituu maal jedhu lafti irraa fudhatama mana bituu manni irraa fudhatama. Ana akka kootti akka nama gorseen beeku mana bitaa faadheeni. Qarshii walitti qabattee ijoolleen durbaa tokko dhuftee hojii mana shaayii bunnaatti jalqabdi waan tokko jalqabattee birrii ishee ol guduunfattee ittiin bituu qabdi malee obboleessatti birrii ergu obboleessa irraa nyaata. Abbaatti birrii ergu abbaan irraa nyaata. Haadhatti birrii ergu haadha birrii nyaatti haati. Isin galee miti kan amma namni keenya maal gooma obboleessa kooti tiruu kooti ati gaafa mana baatee obboleessa kee irraa fagaattu in yaadda yaaduu waan biraa jaallachuu waan biraa maallaqa itti kennu waan biraa yeroo maallaqa kee itti kennaa deemtu akka dafqee kee lafatee hojii baaruu baraa deemuu qabdatti. Si galtamii aanamti dhiirri kun amma ijoollee Saawudii dhufte nan fuudha taanaan qarshiin qabdu taatee naan hin fuudhan. Wal hin sobnu soba naa sobnu asirratti jaalala minaa mini dhiisi. Maaliif? Durarraa amma hundi keessanuu qabadha akkuma inni isin hin jetti. Yaa. Achi dubartittiin qarshii akkaawuntii kan isaarratti gashiisee qarshii naaf fidee itti poolisiin na qabsiisu teete poolisiin kaballaaf dhiittaa dil na qabee akkaawuntii isaa maxxansette. Endegana qarshii 60,000 murteeffamee an nama kiraa mana hin qabne homaa hin qabne isa booddee chaalenjii qopheesse birrii watti hoccoree birrii sana kennee fi dubartittiidha. Ayyee ergasii nama gargaaru baran yoo nama gargaare maal hin godhaa qarshii 100 takka fidaa qarshii 100 takka sinii baan jedhaanii 150 walitti qabeen qarshii 100 saba'ee namichaa kenneen qarshii 50 nama gargaara akkas gochuun jalqabe man. Si galtee mimaaki. Dhugaadhee bara amma sanumaafuu maallaqa qabadha amma namni hedduun amma namni ijoollee miskiinaa ta'anii keessattuu bakka erga waan qabannee erga harkannee nu harka dhumate booda of barra jechuudha. Gista akka of baruu hin dandeenyu. Barsiimee bara osoo amma biyya jiraadhe amma sa'a kanatti hin beeku malee gaafa bar guddoon ture bara waggaa 14 waggaa 13 jechuun bari dubartii amma ilmoon tujjaaraa bara waggaa 13tti
haadha irraa maallaqa fudhatteeti supermarkeetas deemtee istiin ijoollee biyya arabaa biyya sanatti ilaala. Biyyatti illee ilaala. Saayibboota hojii deemanii uffata bitatanii dhufan. Nuti yoo haadha teenya jala deemna haati teenya nu dura deemti. Nuti baay'isawwan ummaa teenya koomachuu barbaanneeti. Isaanis hanqa beekan hanqa baratanitti hanqa isaaniif ijoollee teenya ni fayyadaa karaa gaarii irratti guddisna jaanii haadaniiti kan nuti gisa sanitti miidhamaa taanee jira. Nuti duuba deemna isaan nu dura deemanii hayaa filadhu. Akkana ofirra qabna bar guddoodha. Haaskuula fa'aa barannaa bara. Kutaa 8 elementarii fa'aa baranna. Kutaa 7 fa'aa baranna. Isin warra friendii fa'aa xabbasee baatu jira. Uffata haati teenya haboo teenya haboo fi haati nam sadii ta'anii mana uffata dheena ofirra laallaa ni bitannee baana jechuudha. Maallaqa nuti hin kennu isaantu kanna. Isin galee gandarra deemnee gisee hanqaliita illee guurrannee dhufne. Waan guurree sana itti geessineeti waan bitachuu barbaanne sana dheeqanee isaanii hojii bitan. Istiin hanqaliita jedhamee hadiyyaa inuu miskiinaa gisee taatuun baan hadiyyaa haa galatooman haadhaaf abbaan keenyallee ijoollee teenya hin badiin jechumaa fi hamtuudhaaf miti bara. Hadiyyaa bartee gisee iidaa dheeyxee gandarra ollaa bira dheeyxee hanqaliita jedhaman biratti hadiyyaa iidaadha. Deemtee boorsaa godhattee rifeensa asiin godhattee fa'aa dheeyxee guurratta. Boorsaa kana guurree finneetuma ganneena jechuudha. Takkiin ummaa teenya bira haboo teenya bira ganneena waa maallaqa gahaa harkattee maal barbaadda siin jaa waan kana barbaadde taani wanti sun isaanii dhaqee sii bita jechuudha. Qabattee magaalaa dheeyxee bitattu. Magaalaa qabattee maallaqa dheeyxee bitattee jechuun si cafacafan ni baddaa booruu maallaqa harka qabattee dheeyxee waa bitte ni badda. Wanti nuti harka qabannee deemnu yoo jiraate zayitii bituudhaaf nu kannanii dheeynee ni binna. Monkoranii bituudhaaf ni binna. Paastaa ruuza bituudhaaf nutti kannanii dhaginee binna. Sanii achitti waan barbaanne dheeynee binnee hin dhufu. Maaliif maallaqa yoo qabatan ni badanii ni tabalaashaanii nu harkaa badanii magaalaa seenanii tabalaashan jaaniiti. Isaanis hanquma barate hanqa nuuf yaadaniiti isin galee garuu nuti nu miidhee ammatti gaafa biyya isaan biraa baanee of dandeenyee jiraannee maallaqa harkannu maallaqa san akkatti waan goonu hin beeknu. Way itti hafeerra way mana moola tokko dheeyinee uffata guuraa oollaa. Way moobaayila guddaa bitachaa oollaa. Way kophee darzana tokko haati teenya tan loltu hin jirtu guurree gallaa. San booda guddinni hin jiru nu harkaa dhabamaa warri waa beeku warri shaaxirri immoo nu wajji ta'eeti nu wajji nyaata. San booda gaafa nuti dhabne nu darbee deemaa. San booda akaayicha booda way dhufti of barachuu dhufa qabachuu dhufa jechuudha. San booda guddinaa fi waa qabachuu barata malee namni keenya durarraa biyya arabaa dhufee osoo waan san keessa maallaqa osoo balleessin kaseef godhe tokko illee hin jiru. Kana nin beekaan illee. Ijoollee baay'ee gorsina barbaada. Ijoollee baay'ee gorsina hinaaffaa fakkaata malee. Ara hinaaffaa miti waan dhugaati bar waan dhugaa nuti illee keessa dabarree jiru mi. Kunoo dhugaadha jechaa jiran bari yoo sobaa lakkii akkas hin goone ijaanii kuni waan dhugaati waan ummaa haati teenyaaf abbaan keenya irra nu guddisanidha. Guddisni isaaniillee guddisa bareedaadha. Garuu amma kana booda barri sunii fi barri kun tokkoo miti beekte ammallee nuti amma yoo ilmoo keenya harkanne still waan tokko akka maaneej godhu waan tokko akka hojjetu danda'u akka kana godhuu danda'u agarsiistee si galee barri sunii fi barri ammaatis tokkoo miti saniin jechuu barbaada maallaqa keessan seef godhadhaa warri akkasitti gawwamtan yoo jiraatan warri immoo ganaa dhufaa jirtan yoo jiraatan illee gorsa isinii ta'a jechuudha. Gisee waan guddaa harkatan karaa moolaa gafiidanii uffata guuru anamma akkasiin ta'e gaafa dura dhufu uffata guuree qomsaaxina fayyaa kana yoo isin agarsiise maallaqni embas itti godhe uffata irratti. Because biyyatti dhaqanii bikkatti suuraa kaan hin qabneef malee waaw giseen seene guuree bee waaw guuree akkana guuree kaartu faaraanaan jechuu dandeessanii rakkoon hin jiru ግን dhugaa jirtu. Guuree sin gara jechuudha. Because namni dhiisinaan jiru hin jiru. Namni naannoon hin jiru. Garuu gowwummaa kiyyasin galee osoo nama maakiyyee seef godhadhu lubbuu booruuf si barbaachisaa uffatattis invest godhini. We thank you so much. Thank you bro. Akkasii jee osoo nama na gorsu akka amman isin gorsu kanatti nama guyyaa san na gorsu argadhe invest godhe uffata bitachuun hin bitadha garuu pilaanaan bitadha. Namni pilaanaan bitata namni waa waggaa takka bitachuu qabdu silaa guyyaa takkatti ni bitatta deemtee 30,000 meeqani baasta akkasi gaafa maallaqa argannu dhufne invest waan akkasi gaafa namni jijjiiramuu barbaadu
زنت أبر زنت أس ورج الجيران مزنت زنت ني وفتني بريدة كرو ستيب باي ستيب تجرى يشوف أكا قوات ديمتي مقالا وتو ولك أبدي وستي مقالا وتو موندي بود ay maki wallahi maki amma ashagi ergi waya ko to ko ergi miskino tan tinnabi waya sirafe ergi wallahi jolle mana ko fi dubar chamma waya jaketti wana kana mana ko fi dugo jolle na ergu manatina ergu anmo namotan ken bar namonni baye rakato jijur barakessa ugarbi anu fatar badan kamal badan sigal demidi ergi jollen kabden jelas jollen kabdeni shuraba lama shuraba sa jibal kabden sta azwa jiraba rawana mati midi still jiragun wana mati midi rakon ko namni ergu fi jratelen ergina kesa na dubisi erga jolle jilartan undi kesan na terga sin ergena balu sin ergedetan sin ebisisa eba gudar ga tubar erga anu akkasumate gafa suudi dufuti takka namni mola kesan figin injiru wow mari janna ofin bitachu gafa dure gafa damoza ofi gafa dure damoza fa ergatu cina warra ketin ergite fa khana ka itti bashananta inu man kesu gafa durafa teko ma kesani warra ergitani au namni hada fin erginen jiru dura durso erga samboda mola guddatti badayechu sakani tira mira akkasuma gone ga indo isnu ka jiba ma gona ka jibnasa adu mana mahimnan maki wanta kasi tawadu ma inni yeroo baay'ee beektaa akka nama gargaaru garuu takka post godheen beeku gaafa namni qarshii natti ergu garuu agartee miti amma chaalenjii tokkon jalqabee jira. Chaalenjii jalqabee kun immoo carraan mursiisu kanarraa qarshiin argadhuun immoo gimmaasha isaatiin nama gargaaraan jira. Namoonni hin dhageenye yoo jiraateetti naa himi. Guys, please, appy fudhame boru appy sanirratti hojjedha wallahi live seeneshi boru haala mijeeffadhee boru appy sanirraa hojjedha maal jennaan abbaan manaa koo ambaasaadara ta'e jechuun itti gaafatamummaan itti kenname bahatu qaba laazima jechuun dunfafaa qabee xiqqishoo